Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba jecha. Egaa har'a immoo viidiyoo takkaa walitti deebinee jirra. Warri mana kiyyaa faaraa taatan immoo sabiskiraaybii gochuudhaan nu jajjabeessaa, warri nu jajjabeessaa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa har'a akkuma argaa jirtanii iddoon kun iddoo maalitti jechuun keessaniin oolu waa hedduu takka namatti tola. Dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudhaaf caffee jannataa fakkaata ijoollee dhugaa. Dhugaa caffee jannataa fakkaata iddoon kun jechuudha. Baay'ee bareeda, baay'ee das nama jedha. Qoyi kanan jedhu biyya keenyatti maal immoo akkatti ciramaa silaa biyya ormaatti kun akkatti bareeda ta'a. Biyya keenyatti maa akkatti ciru muka mun injiru bar biyya keenya dhugaa rabbii muka baay'ee ciru baqa mun xiqqoo dheeratti taanan hin ciru jechuudha. Innaa biyyi keenya maaliif magariisa ta'uu dida yeroo baay'ee gaafii isinitti hin ta'u yeroo tokko tokko bonuma ta'a yeroo tokko tokko baqa akka maleedha. Innaa biyya ormaa bonaa gannattu jiidhadha jechuudha. Innaa akkuma argaa jirtan mukkeen isaa hedduu namatti tola kan bareedu. Yaa iddoo warri beektan hin beektan iddoo kana namni beektan hin beektani dhugaa kun gaxariin biyyoota gurguddatanii akkana jira. Kuni baadiyyaadha jechuudha. Baadiyyaa wannaati. Baadiyyaa biyyoota gurguddataniiti jechuudha. Iddoon kuni wannaadha. Namoonni beektan hin beektani namoonni fakkeenyaaf akka carraa ta'ee biyya san jirtani beekuu dandeessan jechuudha. Biyyi kuni biyya Jarman jedhama. Viidiyoo tachi waraabamee na argame ani sagalee irraa balleessa jechuudha. Innaa irraa balleessuun hiyyaarratti taasaa jira hedduu waan namatti tolu. Dhugaa baqa yeroo tokko tokko yoo yaadadhus biyya keenya natti fakkaata yeroo gannaa biyyi keenyallee akkasitti magariisaadha. Garuu immoo daandii namni hin jiru kaa keenya dhoqqeetu jira malee jechuudha. Iddoon kun baadiyyaadha. Baadiyyaadha jechuudha. Maaliif natti himamee jira waan ta'eef baadiyyaadha jechuudha. Innaa baadiyyaa keessatti immoo akkanatti jiraata jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu takka namatti tola, hedduu takka bareedalleedha. Hedduu bareeda jechuudha baqa. Walumaa galatti baay'ee namatti tola. Mee ilaalaa dhugaa dubbachuuf mukkeen isaa bichaanuu hedduu takka das nama jedha. Namatti tola jechuudha. Naa biyya keenyatti garuu maaliif biyya keenya daaraa bichaatu baa'ata. Mukkeenillee hin dhaabanii kun kasala gubaa kun qoraan itti fixaa kun homatti fixa jechuudha. Kanatti beebboonee biyyi keenya guddachuu dida. Biyya ormaa kanatti guddisee engadda immoo qabadii mana isinitti agarsiisee jira jechuudha. Baadiyyaa isaanii qabadiin akkatti jiru wannuma hundatu jira jedhan wanni inni oomishne hin jiru jedhan dhugaa dubbachuuf kunneen baadiyyaadha. Baadiyyaa keessa namoonni daawwachuu hin deemu. Hedduu takka namatti tola jechuudha. Muunni isaanii hedduu takka jechuudha. Muunni kana qofaa miti ammas muka yeroo biraa guddaa waan bakka kan ijjasii walitti isin ejjennee jira jechuudha. Ndaa baay'ee tokko hin garramame gaafa suuraa akkas ka'annaa arganne hedduun takka hin garramame jechuudha. Hedduu namatti das nama jedha jechuudha. Iddoo biyya keenya ta'e kun hin jiru haa ta'u qurqurxee fixee kun kasalatti kun dallaatti fixee tuma taa'a jechuudha. Kun immoo biyya ormaa magariisa kanarra akkanas daandii madadii dhagaa karaa abadan gaxarii keessa kaawwanne lafa gaxarii jechuudha. Akkuma biyyoota arabaa kanaayyuu miti biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa namni kun gaxarii keessi aspaaltidha hundi isaa jechuudha. Bakkumta hidhattu bakka binaan daarii midhaan hundi isaa aspaaltidha. Annaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Mee ilaalaa akka jiru dhugaa rabbii hedduu mee amma namni kana ilaaltanii biyya keessa yaadattanii jirtanii ani hedduu takka biyya na yaadadha gisee tokko tokko aspaalti bakka argee yaadna jedha malee yaa'u keessattuyyuu gammoojjii yaadadha yeroon bosona kanneen ergu gammoojjii inni bakkee caakkaa wayiin jira miti isa yaadadha jechuudha. Mee ilaalaa akkatti fataa hidhanii deema. Beete nama ajaa'ibu bara. Innaa hangartanii jirtanii hedduu takka namatti tola jechuudha. Odoo biyya keenya ta'e qaata ciramee munni kun daaran jiru daara qofatu lablab jedha jechuudha. Kuni biyya qabbanaa natti fakkaatee margi isaa mee ilaalaa akka jiru kun namni tokko namni isa tokko hin jiru. Innaa bakka kanneen yoo ilaalu gammoojjii keenya iddoo caakkaawwan hundi jiraatu bosonni achi natti fakkaata. Gammoojjii keenyas gisee gannaa malee gisee kaan bonuma bona kaakkee wannoo ciraaroo fakkaata jechuudha. Ganna das nama hin jedhu
Ano bora dasna men jedhu jechuudha gammoojjumti keenya iyyuu jechuudha warri beektan hin beektanii warri hin beekne immoo dasna men jedhu jechuudha midhaa asfaaltiin isaanii fooqannoo isaanii akkatti hojjetame jechuudha kan keenya akkatti hojjetamu garuu kan isaanii agartu kan jalaa san gubbaa makiinaa gubbaa deemu arguu hin dandeessu jechuudha maaliif ol dheerachanii hojjetan jechuudha ajaa'ibaa bar akkatti hojjetamee ilaalaa jiran kanaaf garaagarummaa biyya keenya fi biyya ormaa kun baay'ee liinnati guddaa qaba jechuudha. Bakka namni si tuqun jiru, ati si shirristaa, sasitti dubbatu hin jiru. Fataa jettee deemte jechuudha. Bakkuma barbaadde, iddoo barbaadde gaxarii deemte, katamaa keessa deemte, namni sitti dubbatu hin jiru. Deemuu qofa saakiriin sima deemanii akkuma barbaadetti xulxulletti nama hunduu isaatu. Daa hedduu takkiratti tola bakka hin beekan maaliif nana wallee dhabeettani iddoo kan dhaquudhaaf baay'ee hawwii qaba. Mee nama waan akka kiyya hawwitan jirtu hawwii guddaan qaba hawwii hedduun qaba jechuudha mee ilaalaa dhugaa ijoollee duma nyaachuyyuu baattanii biyyuma gurguddatte qara keessas fataa ajettaniituma waaqayyuma keessan galateeffattanii bakka nyaatumallee dhabanii bakka isinitti hin tolu natti tola nan baay'ee dasna jedhe bakka yaa rabbi gootee jigee jette rafat jettee agartee namni mamma biyyoota gurguddate keessa jiru kun namuma caffee jennataa seenii bittanii maaliif magariisa keessa seenee jechuudha na keessa siniin jedha garuu immoo dhiifama siniin jechuu barbaada caffee jennataa osin jiru bareedinuma isaa himuuf malee namni akkuma gaarii hojjetetti caffee jennataa seena inna maasin jechuu barbaadati hedduu namatti tola jechuu barbaadata walumaa galatti baay'ee das nama jedha bosonuma gamaa gamanas qabdu sachis qabdu asis qabdu bosonuma jechuudha bakka kunniin amma gaxarii keessa malee katamaa miti jechuudha bakka walumaa gadi shirrisuudha jechuudha inna katamaan isaanittis amma gara katamaatti deemara mee ilaala caakkaa kana mee ilaala rabbii hiikinee dhaate mukkeen gurguddaa kana keenya hin jiru bara kasalatti dhuma hin gubaa hin ciraa hin qonnaaffaa ciranii keenya jechuudha kanatti keenya kanatti be duroo muridatti fakkaati maaliif biyya ormaa kun